reediyoo sagalee Oromiyaa irratti isinii jalqabanitti mariin sila rakkina booddeen tana OMN keessatti deemaa jiru kanarratti obbo Salamoon Ugaashoo hojii jalqabne itti fufa. Tanarratti immoo dhaggeeffattoota keenya wanni hubachiisuu barbaannu haala kana torbaan dabree warra sila bulchitoota OMN irraa hubachuudhaaf isaan gaafannee turre. Torbaan dabrees haala walga'iitiin isaaniif mijoonne ture. Torbaan kanallee dubbisnee isaan torbaan kanallee mijoonne fuula dura gaafa isaaniif mijaa isaan dhiyeessuuf jiraanna. Tana malees keessaa dubbiin tun Jawahar Mohammed irratti waan hedduu isa laaltu jecha isallee dubbisnee inni yeroo ammaatti qormaata irraa jira. Qormaata gaafaan fixanu jira. Gaafa sanitti isallee isiniif dhiyeessuuf jiraannaati. Sagantaa ta'in taadhaa tan haasawa obbo Salamoon Ugaashoo hojii jalqabne tana itti fufnaatii gamas deebisaa amma itti dhiyaadha. Dr. Salamoon Galatoomii dhaggeeffattoota raadiyoo hawaasa Oromoodha. Akkuma jalqabne Dr. Salamoon Ugaashee Kaalifoorniyaa nuun haasawaa jira. Ammaan tana OMN warra bu'uure keessaa tokko. Dubbiin tun maddarraa rakkinna jiru beekuudhaaf kana jalqabne malee fuulduratti tokko tokkoon warra irra dalagaa jiranis malee gama tokko laaluun hin jiru. Haqa dubbachuudhaaf dhugaa beekuu fi rakkina jiru furmaata fiduuf. Dr. Salamoon hojjechuun dandeenye rakkinatu dhufe koree biraa irratti nurratti uumame koree dura bu'uursitoota irratti koree biraa ka PCC jedhamu uumuudhaan rakkina duratti fide jechuudhaan isin akka Tigist Muhammad Adamoo tiif atilleen dhiiftanii biraa baatan achirratti dhaabne. wanta lamaan tokko ibsuu barbaada asuma kana wal qabate tokko kan Jawahar deemuusaa kan inni dhokse isee deemuusaa warra PCC itti guutummaa isaaniitti meera. Nu keessaa immoo warra komitee jalqaba wajjiniin jalqabne keessaati kan inni dhokse anaaf Muhammad Adeemoo qofa. Warra kaanitti himeera. Maal ta'u? Tokkoffaa dhiisee deemuusaa jaratti warra kaanitti meeti anaaf Muhammad Adeemuun dhudhossee nuun walgayii PCC gaafa godhamu kunoo deemuu kooti jedheeti akka beeksisaatti nutti himame kun sirrachuu qaba. Lammaffaa immoo wanti tokko kan beekamu waa'ee PCC kana kaafneetu jirra miti. PCC'n kuni dhumarratti executive committee ta'e. Jalqaba kan inni dhaabbatee fi yeroodhaaf horii walitti qabuudha nuun jedhamee utuu jiru dhumarratti PCC'n executive committee OMN ta'ee as bahe. Kun dagatamuu hin qabu. Dhumarratti kanatti aanee jaarsummaa nutti ergani. Jaarsummaa nutti ergan keessaati anatti kan ergamee Dr. Sintaayyoodhaa fi ibsaa maqaa isaan harkaa bade nama kan biraa nama lamatu achi asii telekonferensiidhaan natti ergamee akka dhiiftee hin baane wanta yeroo baay'ee wanta qooda guddaa keessaa qabda turte maaloodha jedhanii na gaafatani. Ani deemuudhaaf iyyuu garaa guutuudhaan deebi'uu barbaada. Keessaa ba'uu dirqama natti ta'e malee ba'ee barbaadee miti. Kanaaf inni murtiidhaan akka murtiitti nutti dhiyaate sun hafee gaafficha sana akkuma dur godhaa turre mareedhaan ilaameedhaan godhaa isa turre sana isa gochuudhaaf karaan banaadha taanaani anis Muhammad Adeemus deebi'uudhaaf gammachuu guddaa qabnaa jenneetti. Adeemuunis kanuma kan inni itti karaa isaatiin natti fakkaata. Karaa Tigistiin ilaalee nu baanee gaafa jennu Tigistiin immoo maal godhanii isaanumatu essentially ignoorii godhan. Walgayiifaa keessatti akka qooda hin goone qooda hin fudhanne waamuufaa dhiisanii tirii sana booddee isheenis akka kanattiin sidelined akka afaan waaniitiin sana booddee isheenis gaa dhiise jettee haalumaan keessa baatee alatu jirti. Kana hamma keessaa baanutti kanatu ture. Sila wanta tokko hin himne dirqama biyya keessaa naa kenname keessatti. Dirqama biyya keessaa naa kenname keessatti televiizyinii saatalaayitii kana dhaabuudhaafi karaa teknikaa maal akka barbaachisus nuu qoradhuu jedhamee dirqamni natti kennameera. Dirqama natti kenname sana bakkaan bahuudhaafi namoota
biyya keessaati reediyoon achi jiran kan intini ETV keessa warra hojjetan jiru TV Oromiyaa keessa warra jiru karaa waan akka daatu hin ta'in karaa teknikaatiin saatalaayitii biyya sanatti achi dabarsuudhaaf maal akka barbaachisu wanta akkasii karaa intiniitiin namoota qoradhee bira gahee tan ture achi. Achumarratti wanti achi bira gahee maanni kan mootummaan Itoophiyaa irratti dhimma itti ba'u isarratti dabarsuudhatu qabdanii kan biraa yoo dhadhanii isin duraa rukutan kan jedhuti natti himame. Sana fuudheetanii ergaadhuma sana fuudheetan achi as dabarse. Erga sana fuudheetan achi as dabarse. Gaafa achi egaa nuti baaneerraa laawunchii gaafa godhanii kunoo nuti arabsaatii irra gooneerraa jedhanii labsan. Na aarse wanta akkasii yana maalan yoon keessaa baheyyuuti maaliif akka kana godhu mari'annee jalqaboo kana jedhamee biyya keessaati kana sababa kanaaf kana wayya naayil saasa jedhamu wayyadhamee maal kana jedhu kan jedhu ani godheetanii yeroo isaan asii celebrate gochuudhaaf jedhanii kun balleessaa guddaadha jedheetanii barreessee Facebook koorra kaa'e. Isaanii jalqabumaa kaateeti maaliifan kan jedhe bor rukutamuu isaatu hin oolu kan jedhuuf ture kana waan godhu biyya keessa taa'ee kana jechuu hin danda'u calluma jedheeti maaliif kana gootanii kan jedhuun achi barreessa inni maalitti jijjiirame OMN jalqabumaa ka'eetu jibba Solomoonii naan jedhanii narratti odeessuu jalqaban. Dhumarratti wanti kan biraan tokko immoo jira kan biraan immoo Jawaar yeroo OMN banamu sanarratti achi as gaafa achi as ba'u kan inni jedhe maa inni Oromoo Firstii yeroo ofoon uffanni sanatu jalqaba Oromoo Firstiidhaan isinii fidee kanatti taaneetanii OMN isinii fidee gaafa jedhe isarrattis kun soba isa namichi haqa dubbadhaa waaqa kabajaa jedhamee gata sanatu isayyuu hin waan gootanii hin diiddanii har'umaa. Dhugaa dubbattanii eessa akka jalqabne gubachuu qabdu jedhee ammas Facebook koorra kaa'e. Amma namni har'a galagalee Solomoon jalqabuma OMN dhaabbachuuyyuu hin jaallanne jedhanii ololan irratti oofsisu. Kana dubbiin kan jiru egaati kan biraan wanti hafee kan biraa wanti tokko dhumarratti kan itti dabaluudhaaf qabu har'a wanti an kanan nin dabarse. Egani dhiisee warran biyya keessaa qopheesse sagantaa adda addaa irratti akka gaazexeessootaatti dookumentarii adda addaa qopheessuutti firiilaansiidhaan hojjechuutti kana hunduma isaa warran qopheesse adeemoodhaa wajjiniini ilaa warri kun hojjetamuudhatu qabaa jara kana yoo hojjettanii wajjin hojjechuu barbaaddanii naqunnaamaa jedheetan barreesse itti erge namni tokko achi as galagalee na hubate hin jiru. Kana har'a oduun OMN irra wanti jiru diraamaa wanti jedhamu hin jiru dookumentarii wanti jedhamu hin jiru oduu daqiiqaa 15 daqiiqaa 30 interviewdhaa kana duwwaa irratti ati garuu yeroo jalqabne kana hunduma isaa bu'uursinee lafa keenya amma kanatti fakkaatutti jarri warra biyya keessaa qophaa'an sun Solomoonii wajjiniin safara waan hojjetaniif isaanis hojjetamuu hin qabu jedhanii wanta dhaabannatti fakkaata akka ilaalcha kootiitti isaan sababa kan biraa qabaachuudhatu qabu kanas namni akka inni naa beekuun barbaada. Dr. Solomoon gaaffii yoo dhufe malee gaaffii si gaafatu barbaada. Gara furmaataatti deemuu dandeenya. Okay, gara furmaataa dhaquu keenya duratti wanni guddaan maal si fakkaate haqa jiru ifatti dubbachuun bu'uurarraa kaasuun rakkinni warri bu'uursitoonni kun osoo jirtanuu koreen nama 9 dabalate osoo jiru koreen biraa ijaaramtee boodas dhuftee rakkinni guddaan uumamee jira. Ammoo akka koree tokkootti akka nama waliin bu'uursee tokkootti itti deebitanii eega wanni kun labsamee booda siifi Muhammad Adamootis tigistis ta'ii warruma diigaan kun booda akka hammaateen deemne furmaata fiduudhaaf erga boordiin kun dhaabate wanni isinitti qunname jira. Boordii kana eenyutu file? Eenyutu ammootu PCC sana Johartu file jettee jirta. Akka uuma dura ijaaramsi kuruyyuu maal fakkaata? Kanarraa rakkinni kun yoo jiraate rakkinni kun deemeetuma jaarmaya kana akka nyaanneef si jechaa jira. Maaliif waan kana furmaata fiduun dura jira. Uummanni Oromoo jechuudha. Kanaaf mee dura furmaata sanatti deemuu kee duratti wanni kun akkaataa kamitti ijaarame? Caasaan kun akkaataa kamitti lafa kaayame? Eenyuun lafa kaaye? Maaltu uummata kana ijaare? Egaati akkuma jennee walga'iin keenya jalqabaa warra PCC jedhan sanaa wajjiniini warra Board of Trustees lafa keenyu jara nomineetii goonuu kan jedhu irratti ture. Gaafachii goonu gaaffii tokkotu ka'e tokkoffaa.
Gaaffiin achi ka'ee namoota akkamiitti hafilannu kan jedhutu gaaffiin ka'e. Karaa keenyaati namni tokko maal kaase anatu kaaseyyuudha yaada kanaa. Boordii keessa namni galuu dhaaba siyaasaa keessatti high level participation yookiis gulantaa guddaa irratti nama hojjetu ta'uu hin qabu. Namoota akkasiitu galaadhaaf utuu hin ta'in akkuma waaniittiin akkuma beekamuttiin kana dhiyeesse. Yoo wanta namni akkasii kun nu barbaachisa yoo jenne namni suni dhaaba siyaasaa sana keessaati hamma boordii keenya ta'ee hamma hojjetutti rizaanii gochuu qabaa jedhuun akka yaadaatti dhiyeesse jenna. Karaa kana haadhumaan mareedhumaaf namni as dhiyeessee hin jiru. Humna akkasii kana keessa gachuu hin qabnu jedhamee warri PCC akkuma jennee dhaga'uudhaaf miti warri isaan dhufanii dikteetiidhuma gochuudhaaf yookiis murtiidhuma nutti dabarsuudhaaf kan isaan dhufanii haraasii nu godhanii intidiwaanii godhanii dhiibneetu baanee hamma beekumsa kootiitti intidiwaanii warra PCC jawaartu dhaabe. Warra PCC 11 ta'an isaan executive committee ta'an isaan immoo ofii isaaniiti warra PCC kun immoo jawaariin dabalatee isaan immoo boordii sana select godhan akka kanattiin kan dhaabbate. Kun kana hundi namni beekuudhatu qaba. Namni kan biraan jara warra PCC sanaa alatti kan jiran namni tokko yoo boordii of trustees warra jedhaman sana filachuu irratti namni qooda fudhate tokkollee hin jiru. Kana gaaffii kan biraan yoo jiraate na gaafadhu sanarraa kaanaan gara furmaataatti mara. Amma gara rakkinni amma uumamaa jiru kanarratti haa deebinu. Ammaan tana rakkinni guddaan jiru amma pirezidaantiin boordiidha Dr. Hamzaanis fedhii isaatiin keessaa bahee jira. Akkas gaazexeessonni namoonni gariin adabamaa ta'u yookaan ammoo fedhii isaaniitiin ta'e ari'amuun haa ta'u garuu galii akkasanii isaaniitu dhaga'ama. Kana hundaa quba qabna. Ammaan tana wanni guddaan deemaa jiru OMN kana gartee dandamachiisuudhaaf. OMN kun ija Oromooti. Ammaan tana biyyaa fi ala kan walitti fidu kana inni mootuu qabeenya Oromootiin socho'aa jira. Kanaaf sobaa fi ololli nama diigaa dhugaa himnee haqa himneetiin waan kana ijaaruu qabna jechuudhaan uummanni Oromoodhaa ammaan tana yaada dhiyeeffataa jira. Amma immoo koreen ijaaramtee furmaata fidaa jirtuutu jira jedhama. Kanarraa wanni quba qabdu jira akka nama dur keessa beekutti ati. Kana keessaati wantani quba qabu badaan hin jiru. Kanuma ala jirurraa kan hafe. Karaa namoota qunnamuudhumaan wanti tokko akkanaan beeku Dr. Birhaanuu waan kan biraa tokko isinitti himuudhaaf dhimma kan biraadhayyuu kaase biyya yeroon ture sana keessatti warran arge keessaati Dr. Birhaanuu Dirbaabaa ture. Namoonni baay'een nama akkasii kun nama dandeettii guddaadhatu qabu waan ta'eef isa biyya alaa jira jedhaniiti barbaadaati isa ofitti fidaayii kan jedhu natti himame. Kanaaf ofii kooti bakka inni jiru barbaadeetanii akka inni Austraaliyaa jiru baree ani professionally miti. Dameen professionalidha. Dameen jechuun Mahammad Adeemoo jechuu kooti. Mahammad Adeemoo kontaaktii haa godhu jedhee akka kanatti Dr. Birhaanuun gara dhumaarratti akka nutti dabalamu ta'e jechuudha. Karaan banamee jechuudha. Eega nuti deemnee eega ta'e booddee dhumarratti editor in chief jedhanii kaa'aniin isa. Garuu rizaanii godhe inni mataansaa. Rizaanii godhee hojii eega dhaabee booddee maaliifitu dhaabee akkuma inni bahee hin dubbanne malee akkuma Dr. Hamzaan amma jedhan kana innis akkuma kana hojjechuu hin dandeenye humna na caalutu nagarraa jira edda ta'eeti kana karaa editariitiin akkamittiin hojjechuu danda'a jedhee gadhiisee edda bahee booddeedhati kadhaa meeqaan deebi'ee akka inni galu ta'e. Warri akkan dhaga'utti gaa kan warra kaanii keessa hin beeku kan isaantu caalaa isaan gaafatamuudhatu danda'u karaa Ahmad Yaasinis yoo ta'e karaa Kadroo Elemoos ta'e an kanan dhaga'u isaanis dhiibbaadhuma kana fakkaatu raa kan ka'eeti gadhiisanii baaniidha kanan beeku. Egaa yerootti isaan ibsa baasan gadda kana dubbiin kun akkamittiin jalqabe yeroodhamu ibsa tokkotti baasan. Ba'uu jara kanaa ilaalchisanii
kan Yaasin Kadrooti fi Kadroo Elamooti fi kan Ahmad Yaasin ilaalchise isa tokko baasan. Kunaan beeka safara ta'ee fi inni sun soba of keessaa akka inni qabu hubadhe. Achi gaafa hubadhu dhugaa dhaabbachuu wayya kan jedhu toora lama duwwaa kan taateen feesbuukii irratti achiisii kaase. Achi gaafa achiisii kaasu warri duruu qophaa'anii jiran ati diina ergamaa diinaatii maaloo jedhanii kanatti jalqabame kanaan tokko irratti daddabalamee asirra ga'e. Garuu hundumtu kan agarsiisu maa inni ila wanta tokko kaasuudhatu qaba. Wanta tokko kaasuu qaba. Yeroo inti ilaalchisee waa'ee yeroo addaan ba'u yeroo deemuu sana ilaalchisee wanta tokkotu natti yaadatame. Yeroo aniif damooni lakki ati deemuu hin qabdu yeroo jennuuni maal baasee nuun jedhaa wanta kana is my project nuun jedhe baasee projectiin kun kan qoodii anatorii walitti qabee Jawaar tokkas nuun jedhe projectiin kun qoodii it is my project nuun jedhe kanarraa kan isin hubattan maanni horii baankii OMN'tti dabarsuun kan didameef hamma dhumarratti hamma nu baanutti kan didameefi isa qabatamee dhumarratti OMN kun maal akka inni ta'u disaayidii murtii irratti kennuudhaaf. Horiin harka PC safara ture. PC'n harka Jawaar safara turee fi egaatiiwwan hunduma isaa Jawaar akka inni murteessu godhe. Structureedhati sanatu achitti bade. Namoonni warri wajjiniin turan sababa horii intiniitiif adda edabaanii booddee warri inni harkaan funaane duwwaan garii of executive committee of godhanii garii boordii ofii isaaniitti boordii fitatanii ofii akka kana ishee taa'u. Amma wanti tokko ammataan kan kooyyuu kan qoratamuu qabu kanan isiniin jedhu horiin baankii isatti yeroo sana baankii OMN'tti galuu dadhabame suni har'a galeera moo har'as harka nama tokko yookiis nama lama nama sadii jira kan jedhu gaafatamee adda bahuudhatu qaba. Annan shagga yeroo sana didameera ammas maaltu beeka kan kun adda baafamuudhatu qaba. Karaa ad hoc komitee sana ilaalchisee ad hoc komiteen biyya kana keessa jira Ameerikaa keessa jira dubbannu. Investigation boardiin akkasii qorannoodhaaf gaafa dhaabbatu namni alaa karaa ittiin qunnamu hotline faa jedhaniiti kan lafa kaa'u. Namni yaada dhiyeessuus gaaffii dhiyeessuu odeeffannoos kennuufiidhaaf akka inni danda'utti. Ad hoc komitee jedhan kana an karaa kootiin deddeebi'ee gaafadheera adda baasaa eenyu akka ta'an adda baasaa namni eenyu akka ta'e hin beeku. Nama meeqa akka ta'an nama sadiinatti fakkaata. Hammam eenyu akka filate namni beeku hin jiru. Yeroo adda addaa qorannoo akkasii kana kan godhu alaatu dhufa malee ofuma keessaatii of qorachuun hin jiru. Kanaaf hawaasni Oromoo gaafachuudhatu qaba kun ila kan horii baasu kan isa safara ta'ee fi wanti deemu kunis kan isaa wanta qabeenya isaa safara ta'ee fi gaaffii akkasii kana gaafatee deebii gahaa argachuudhatu qabaadha kanan jedhan. Dr. Salamoon dhugumatti wanni guddaan hangaafii kana si dhiyeessuu barbaaduuf maali haqni jirtu ifatti haa baatu. Hamiidhaan akkanatti ganda keessatti dubbataa jirru amma reedoorratti dubbataa jirra jechuudha. Anaasilleen reedoorratti dubbataa jirra. Wal dhagayaa jirra. Uummanni Oromoo kun biyya jiru hundaayyuu qaadhas nu dhageenye booda intarneetirratti nu dhaga'uuf jiraata. Haqa barbaadamuun namarra jira. Haqaaf dubbanna dhugaaf dubbanna wanni tokko wanni asirratti dubbanna ganda keessatti kan dubbatamu hamiidha. Ebaloo diigaa jira. Ebaloo kana godhaa jira. Ebaloo kana hamiin diigaa fiddi. Komiin ammoo furmaata fiddi. Komii jechuun jarana waan kana sirreessaa jabeessaa yaa Oromoo rakkinni jiru furmaata fidaa akka jedhu imaammata kanaan kaane siin jedhee jira. Mee akka amma hayyuu tokkootti akka nama kana waan bu'uura jalqabe tokko garaa nama nyaata dhugaadha. Waan dhufee jalqabdee fuutee namatti geessan tokko keessaa ba'uulleen rakkoodha. Dhugaadhaa mee waan dhiibbaan si baasee jira. San haa dabru. Xiiqiin yookaan hijaa yookaan gadoo jennaaninu sun amma akkasumatti lafa kaayamee dhugaan jirtu amma dhaabbata kana jaarmaya kana OMN kan Oromoof ija ta'e kana dandamachiisuudha. Akka hayyuu tokkootti mee waan dhiisaa waan dabre dhiisaa isinis waan sirra ga'e argine jirra Oromoon hubatee jira jalqabarraa kanaaf hin siifide seenaa kana. Kanaaf amma maaltu furmaata ta'uu danda'a? Kunoo
executive directoriin boordiidha prezidentii jechuudha prezidentiin boordii bahee ture bahee jira jechuudha Dr. Hamzaan kunis bahee duraan director kan ta'e editariin Dr. Baanus bahee deebi'ee jira okay ijoolleen tunis bayanii jiran kun ammootu rakkinne kana argisiisa osoo hin fagaanne fagoo osoo hin deemne asiin dura akka jaarama oroo caccabse dhiisaame hin dubbatinaa waan kana hin dubbatinaa osoo jedhan badiin dhufe akka san hin taane namuma ganda keessa deemee olola oofu tokko namatti erganii qeensa namarratti bubuqqisan kana dhiifnee haqa jirtu akkanatti ifatti baanee dubbachuun barbaachisaadha ati akka hayyuutti maal jetta furmaanni maali sabni Oromoo maal gochuu qaba waan kana dandamachiisee deemsisuudhaaf maali baay'ee gaariidha gaaffii gaariidha kana gaaffiin deebi'amuu qabu kanaadha tokko lama hidheen tartiibaan lafa kaa'a tokkoffaa duulli maqa xureessii jalqabame dhaabbachuudhatu qaba anaan na xiyyeeffatee kan deemamaa jiru waan lamatu jira tokkoffaa jalqaba kan jalqabame Solomoonii Amaaraa kan jedhu ture ittaanee lakki Solomoon Amaaraa miti haadha manaasaatu Amaaraa kan jedhutu achi as bahe kana kannaan jedhee Facebook irratti barreessu executive committee OMN keessa nama jirudha isinuma Minisootaa sana kan jirudha kun dhaabbachuudhatu qaba lammaffaa immoo Solomoon biyya deemee safara turee fi Solomoonii kan inni kana dubbatuu fi OMN barreessuu fi wayyaaneetu bitameetu kana godhee jedha haasaan dubbii nama dubbadhe nama dhaga'u nama yaadee ilaalu nama dhugaaf dhaabbatu hunduma isaatii fi propagandaan akkasii kun iddoo akka hin qabaanne hin godha jedheetini amana kanaaf egaa maaltu ta'uu qaba hundi keenya OMN eenyuun caalaa Solomooniin caalaa Jawaar caalaa Sayid caalaa eenyumaan iyyuu caalaa lamaan sadan keenya iyyuu caalaa akka ta'e OMN kan Oromoo akka ta'e baduu akka hin qabne ijaaramuu akka qabu kana irratti hundi keenya walii hagallu kanatti aanee immoo warri OMN keessa warri har'a jiranis warri dhiisanii baanis qooda akka qaban furmaata argamsiisuu irratti itti dabalee communitiin Oromoo bakka adda addaa jiran isaani kan horii kennu safara ta'ee fi isaanis qooda guddaa qabaachuudhatu qabu furmaata argamsiisuu keessatti kanaaf an kanani gabaabaadhumatti kanan jedhu hawaasa Oromoo keessaati bakka namoonni murtaanii kennamanii Minisootaan namachii kenne warri kan biraas akkuma kana kennanii warri dur keessaa ba'e Dr. Hamzaa dabalatee warra ammaa kanas dabalatee furmaanni maal akka ta'e mareedhaanii waan tokko irra ga'anii sabatti ummatatti achi baanee kunuu kanarratti walii gallee OMN jabeessuudhaaf kana barbaachisa kan jedhu murtii kennan karaa hundumaa stakeholders warri jedhan warra amma keessa jiranis warri keessaa ba'anis hawaasi Oromoos kana sadantu furmaata argamsiisuu danda'an jedha. Yaada bareedaa Dr. asirratti wanni tokko xumuruu duratti gaa gara xumuraa deemnee jirra galatoomii yaada bareeda dhiyeessite dhugumatti gaa waan akka dandeettetti jechuun ati amma sin ummataa fi warra dhaga'uu fi mataa keettu waan kana akka faranjiin jechuutti jajuudha jechuudha waan tokko beekta akkuma si himetti wanni tokko ifatti bayanii dhugaa dubbachuun haqa dubbachuu barbaachisa malee bakka ganda keessa deemnee yoo wal hamannee bakkatti yoo dubbannee Facebook irratti wal arrabsine faayidaa tokko hin qabu jaarmaata Oromoo kanaan duraatiifis faayidaa hin finne bu'aan finne ammas bu'aan fidu ifatti dubbatanii rakkinna jiru hiikuu ka jettu san yaada cimaadha kanarratti waan tokko duwwaa si gaafachuu barbaada amma Dr. Hamzatu jira Dr. Hamzaan kun akkuma kan keessa nama ogummaa qabu nama biyya kanatti mindeeffameetiin jiraatutti jiru yeroo keessan kana yeroon wajjin dabarsitan ati amma saayintistiidha yeroo na wajjin dabarsite kana osoo waan qormaata bidhaarratti dabarsuu dandeessa garuu Oromoo irraa dhalatte dhimma keeti namuu qooda qaba kanaaf dhugumatti asiin duras akka beekamu namni tokko yoo keessaa bahu tokko yoo keessaa luqqa'u furmaanni isin argamsiisamu isa arrabsama yeroo tokko hin faarfama yoo keessaa bahe mootuu hin beekamu jedhee arrabsama kun furmaata akka hin taane beekamaadha kanaaf ati
keessattuu waa'ee pirezidanticha bayuu kana Hamzaa Dr. Hamzaan bayuu kana irratti akkamitti ilaaltaa kun ammoo akkam ta'uu qaba ture mee maal godhu ture jira boordiidhaan kunuyyuu akkaataa akkamitti gartee ilaaluu qaban kana. Ilaa waan tokkotu jedhu ammasi namoonni ala jiranii ilaalanii Dr. Hamzaanoo chairmanii boordiiti humnoo isa harkatu jira maaliifiti inni ofiisaati warra kaan baasa malee ofii kana godhaa jedhanii gaafatu. Kun OMN keessa waan jiru waan hin beekneedhaafi. Keessa marqaa boojjitootu beeka malee gemmoon hin beeku yookiin gaabsee miti kan beeku. Nuti hin beekne isinitti meera sira anii fi Muhammad Adeemoo yeroo dhiibnee baanu maaliif dhiibnee baane dhiibnee gaafa kan baanu kun garanti tochoonu dhabne horiin harka isaanii galfatanii safara ta'ee fi harka isaanii jira safara ta'ee fi horii malee immoo wanti kun gara fuulduraatti harkaanfachuu hin qabu isa jenne fudhatan malee hin ta'u kan jedhutti ultimeetamiitu nutti kenname. Kan Dr. Hamzaanis kanuma kan irra ga'e. Akkasii kana keessatti kunoo utuu wanti inni hin beekne barreessanii maqaa itti kaa'aniitu kaa'u. Yookiis immoo bakka tokko dhaqiitii akkasitti paaltookii dhaqiitii kana jedhii dubbadhu jedhanii itti himu. Hindida inni kanas maaliif namni sammuu isaatiin yaadeetti wanta barbaade hojjeta malee isa namni kan biraan tokko nama ergee hojjetu maal inni garbummaa irraa maaltu hafe. Kanaafi ani Dr. Hamzaan achi ba'ee rizaanii gochuu isaati isa malee utuun bakka isaa jiraadhe anis akkuma kanan godha dhiisee tan ba'a malee akka sanatti hin hojjedhu. Kanaaf namni Dr. Hamzaa hubachuudhatu qaba. Dr. Hamzaan wanta kanatti achi as deebi'ee warra furmaata argamsiisan keessaa ta'uudhatu qaba. Koree inni ad hoc committee dhaabne inni jedhan kun isa addunyaa gaafachuu eenyummaan isaanii ala ba'uudhatu qaba. Eenyu akka filate baruudhatu qaba. Akka kanattiin tusanii 7-3 booddee kunoo kana yoo jedhani namni isaan amanu hin jiru. Kanaaf hawaasi Oromoo bakka jirutti eenyummaa isaa akka baran yoo hin taane ta'e hawaasni mataansaa komitee walaba ta'e kana akka qoratee akka lafa kaa'u solutionis kan dhiyeessu ofiisaatti hawaasni warri horii kennan dhaabuudhatu qaban jedheetan amanaan. Dhugaadha asirratti amma koreen kun meeshaan barti xiqqoo gajjabeessuuf deebistee jirta xiqqoo akkanaa ibsituuf koreen amma ijaarame kun anis nama magalamaa tokko maqaan kaasuun barbaadu garuu kana keessatti hin beeka warri kun warra boordiiti. Warra boordiiti wanni dhokatu hin jiru maal ibsina dhoksuun hin jiru hin beektu ta'atis nama lamaan tokkonis ka beeku boordiidha. Akkamitti Dr. Hamzaa irraa iyyuu boordiin yaada fudhachuu didee Dr. Hamzaa irratti dhiibbaan godhamee bahe sun akkamitti amma deebi'ee Dr. Hamzaa irratti koreen wannaan kun murteessuu danda'a rakkina kana fidee murteessuu danda'a jettee yaadda. Hin danda'u. Komiteen kun achi naanna'ee kan achi as bahu waanuma Jawaar jedhetu fudhatee achi as ba'a malee tirii tokko hin qabu indipendentii tokko hin qabu ofiisa kanaaf guyyaa isaan dhaabne jedhanii kaaseetanii eenyummaa isaanii achi as baasaa kanan jedhu dhageenyeerra nama lamaan tokko maqaa isaanii dhagayeera ammas taanaan jararratti haadhumaanii amantiin buufamuu hin danda'u kanaaf inni asumatti dhaabbatee hawaasi Oromoo keessumaa warri Minneapolis jiran dhiibbaa irratti godhamee qorannaa kan jedhamu kuni harka walabaatiin kan ta'e jara keessaa komiteen tokko kombaaniyaan tokko ofii ofiin qoratu dhaabni tokko ofii ofiin qoratu alaatu fidateetu qora malee kanaaf independent kan ta'e hawaasa keessaa kan ba'e dandeettii kan qabu jaarsa biyyaa kan ta'e beekumsa kan qabu kanatu dhaabbatee kan maal akka uumame gara fuulduratti harkaanfachuudhaaf maal akka barbaachisu isaani kan dhiyeessuu qabu malee warri isa harkaanii achuma keessatti ofii fulfulaanii godhan taanaan isuma duriitti deebi'uudhatu ta'a. Kana ana karaa kootiin ilaachiko. Dr. Dhugumatti qalbii irraa si galateeffadha maqaa raadiyoo kanaatiin wanni as jechuu barbaadu osoo ati laayinirra jirtu wanni tokko ka dubbatamuu qabu kaayoon irraa dubbataa jirru kun jaarmayina kana jabeessuudhaaf malee laaffisuu miti. Uummanni nu dhaga'us kasis dhaga'us kanas dhaga'us ka beekuun irra jiru akkamitti furmaanni argamuu danda'a. Waan tokko jira. Anaasis nama biyya kana keessa ture. Dogoggorri guddaan duraan ture namni tokko yoo ol deeme uummata keessaa fagaate uummata tuffata. Bakkuma dura irraa jalqabe san irraa tuffata. Kun ammoo yeroo hunda diigamiinsa fida. Yaadatta bara dargii bara ati hidhamte san.
Mangistuu Hayilamaariyaam yeroo kutaa dhagu waan ummanni jaalatee harka itti akka gammachuudhaan harka dhawse. Ummanni kun ammoo qabalee taasise harka dhawaa turre. Jechuun maal si fakkaate? Namni tokko ummata keessaa baatee akkuma fagaattuun ummata tuffataa deemta. Yoo uffata tuffataa deemte gaafa san kufta. Nama shan kas jala jiru kas jalaa wacu kanatu si gammachiisa. Dhugaa se'a. Ijoollee yoo akkanatti ol daddarba waan humna fiitiin ol deemtu fakkaatti jedha Oromoon kan makmaaku. Beekuu qabna. Wanni kun qoratamutu irra jira. Qoratamee furmaan argatutu irra jira. Kaayoon nu qabnus kana. Namni dhaaba kana deemu yoo jiraate diina ammas irra deebina. Nyaaphatu diiguu barbaada malee dhaabbanni kun Anaasillee oli, Jawharillee oli, Dr. Hamzallee oli. Warra boordii irraa oli, executive boordii irraallee oli. Dhaabbata Oromooti, ija Oromooti. Amma siima gobeelleerraa hanga kamiseetti yoo fuute. Asoosarraa ammoo hanga booyyeleetti yoo fuute. Oromoon gandatti taa'eeti kana dhageeffataa daalaa jira. Adda qalbii isaa cabsu jechuun waan tokkoon kun keessaa luqqa'ee warri boordii kunis tokko nama bayan gaafa dhiibbaan irra gahe. Achi osoo hin geenne dura furmaata barbaachisutu irra jira. Ergaa boodaa qabaate dabarsi sagantaan keenya asirratti raawwachuuf deema ammaaf. Isumati jetteedha kanan waan godhu kanan keessa deddeebi'ee dubbadhu OMN qabeenya Oromooti hunda kan caaluudha. OMN jabeessuudhaaf malee namni diiguu barbaadu hin jiru. Karaa adda addaatiin kan eenyumatti walitti himuu hin qabnu. Kanaaf Oromoon immoo dandeettiis qabeenyas hin qaba OMN jabeessuudhaaf kana hunduma isaa jalqabee beekumsa isaa qabeenyas walitti akkuma godhaa jiramu kana goone OMN'n jabeessuun barbaachisaa mareen godhamaa jirus kanumaa fi an isaa fi kanan mudhii dhadhee falmaa kanan jiru. Jabaadhu dhugaa himurraa duubatti hin deebinu atis duubatti hin deebitu jedheetiin abdadha hamiin hin barbaachisu yoo yeroon argame ta'uu hunda dhugaa kana walii himna namoonni kunis as bayanii akka himan warri OMN hoogganaa jiranis dhufanii yaada kana ibsachuudhaaf dhugaa jirtu ummatatti addeessuudhaaf yaada amma himame kana akka Dr. Salomoonis dubbate yookaan anis kasi gaafadhee isaan dura dhaabbata yoo jiraate dhugatti gabbayanii haa himanii laayinni kun isaanii banaadha. Arras gaafatee aanaan gaafatee Jawharis ittiin tolle namni biraallee Dr. Sintaayoon torbaan dabre immoo walgahii irra ture kanaaf hin dhufne ammas warri OMN hoogganan dhaaba kanaaf qabna jedhanii dubbatan dhufanii asirratti dubbachuu dhugaa jirtu himuudha namoota biraallee torbaan dhufne qabannee dhihaannaa Dr. Salamoon yeroo keetiif galatoomi jiraadhu nagaatti nu jiraadhu ulfaadhu. Tole nagaatti Sayyid.